Abiyi kaayyoo ganamaa dagateetu orma gammachiisuuf fiigaa jira. Kana olelli jiru animmoo waa tokkoon isinitti barbaadu. Rabbi ummatni Oromoo amanu, Rabbi ummanni Harargee amanu haa faradu. Inna faradu firdiinsa anaafis warra odeessaniifis inuma laalla waliin jechuudha. Dubbichi maayinni ani waa laman cinqama yaa saba. Cinqii laman qaba. Tokko sabni kun hin qabsaa maaliif injifachuu rakkatee jedheen waggaa 3-4 dura lamma wajjin oo xiqqaate guyyaa keessaa sa'aatii 5-6 dabarsina. Sammuu dargaggoo keenya haa jijjiirru. Ilaalcha moo'ichaa, ilaalcha moo'ataa ta'e gonfachuu dhabaannaan keessi keenya moo'amaa ta'e hagam woo boonye woo rakkanne woo fiigne aarsaa woo kaffalle injifannootti bahaa hin jirru. Ilaalchi keenya jijjiiramuu qabaa kan jedhu leenjii bal'aan Oromiyaa keessatti kennaa ture waggaa 3-4 dura. Gaafanii aara dhufee galma kana keessatti si wajjin mari'adhu waan tokkoon isinii kaasee ture. Waa'ee risaaf waa'ee allaattii. Ani maalin jedhe miidhaan jira, dararamuun jira, hidhamuun jira. Sabni kun akka risaa ol ba'ee rakkoo kana gad ilaalee dubbii kana hin furu taanaan bokkaa jala akka allaattii san teenyeetu of dhoksu alatti injifannootti ba'uu hin dandeenyu amantaa jedhuun qaban ture. Lammaffaa waa'ee qabsoo kanaaf maatiin koo biyya kanaa baqatanii waggaa 7 ala ta'an turan. Mootummaan Ameerikaa mana hiyyeessaaf qopheesse kennee fi waggaa 7 mana kireeffachuu waan hin dandeenyeef ijoolleen koo achi keessa taa'u turan. Gaafani isaan ilaaluu deemu barumsa guddaa tokkoon argadhe. Namni ani beeku tokko nu affeera ganda isaatti gandatti jiraatutti gandi keenya ganda hiyyeessoon jiraatan waan ta'eef kan isaa xiqqoo fooyyee qabaa nu affeera. Namichi kun haakima. Jireenyi isaallee gaarii ijoollee 2 qaba. Gaafa ijoollee koo fudhee mana isaa deemu olloonni isaa waliin ta'an akka jiran adii waan ta'aniif yeroo gabaabaa booddee naannoo sana makiinaan poolisii mul'achuu jalqabe. Poolisii jechuun makiinaa qabatee waa laman tuquu garuun dhaabbatee ta'e. Ijoolleen manni itti jiraatan baay'ee dhiphaa waan ta'eef mana guddaa gaafa argan yaa ijoolleedhaan beekanii hin wacuu hin utaaluu hin iyyu. Namichi waan akaase gandi itti jiraadhu kuni anaan na beeku hojii koollee beeku ijoollee koo baay'ee ofitti siniiksanii baay'ee sin dhiibanii naan jedhe. Garuu gaafa gurraachi bira maatiin biraa dhufee makame 3, 4, 5, 6 taanu ollaan hin sodaataa naan jedhe. Maaliif sodaatuun jedheen dhiisaa harkan dha'inaa waan nama cabsuudha. Maaliif sodaatu jennaan gaafa gurraachi baay'atu hattummaan jiraachuu danda'a, nama dhahuun jiraachuu danda'a, nagaa keenya booressu jedhanii yaaduu naan jedhe. Ittuu gaafadheen gurraachoo xiqqoo lakkoofsisaa akkamitti akkas yaadu? Waggaa 70-80 dura biyya Ameerikaa keessatti sabni 2 baay'ee cucamaa ture. Biyya saba Yihudii fi
ummata gurraacha. Yuudiin kun hin garafamuu, hin hidhamuu, hojii hin qabanii, gurraachillee akkasi. Yuudii beektu Jarman fixee isheen hafte immoo baay'een ishee gara Ameerikaatti galte. Biyyi Israa'el jedhamu kun yeroo sin jiru numamne bittinnaanii jiru addunyaa irratti. Yuudii waa murteessan kaleessa garafamne, acuucamne, miidhamne, dhiibamne isa dubbachaa oo jiraanne nuti fagoo deemuu hin dandeenyu. Ilaalcha mo'ataa qabaanne biyya kana keessatti adii amma kan nutti taphachaa ture qabeenyaan beekumsaan caalletu binnaa jedhan murteessan akka sabaatti akkuma ummataatti. Inni gurraacha amma sin sirba acuucamee garafamee adiin akkasina godhe har'as bakka tokkoon gahuu hin dandeenye. Jarroo miidiyaan kan jiraati, baankiin kan jiraati, waa hundi kan jiraati achi ta'anii biyya Israa'el ishee xiqqoo kana hin tiksu. Murteen mootummaan Ameerikaa waa'ee biyya Arabaa irratti murteessu hundi kan murtaa'u ummata Ayihudii achi jiraatuun humna guddaa waan qabaniif. Akkam godheen saba koo ilaalcha sana keessaa baaseen ilaalcha mootaa keessa galchaan na cinqa malee Oromoo gahuu hin danda'an. Oromoo ganuu hin danda'u duwwaa osoo hin taane hangaarraa kan inni ilaalu Oromoo irraa birrii takka hatee hin beeku. Har kan hojjechaa jiru gaaffii saba kana, qabsoo saba kana, miidhaa saba kana, walqixxummaa sabaaf sablammii waliin biyya guddaa ijaarree akkaataa kamiin hiree keenya ba'achuu dandeenyaan duwwaa hojjechaa jira. Jalqaba akkuma dhufneen yaadan qabanuu maaliin nu gaggeessuu jedhan yaadattu. Roodmaappii jechaa turan miidiyaa hundatti yaadan qabanii maaliif jarri kun biyya bulchuu biyya ijaaruu hin danda'anii amantaan jedhu waan tureef. Yaada eenyummaa keenya irraa madde, aadaa keenya irraa madde, hammatee ijaaree guddisuu danda'u uummachuu dandeenya jenneetu irriba malee jiraanneetu ida'amuu barreessine. Ida'amuun maaliif matsaafa ta'ee ba'e kan jedhu gaaffiin hin ka'a. Ida'amuun matsaafa ta'e kan ba'eef barreeffamni waggoottan 27 barraa'aa turan oolee bulee tokko tokkoon isaa meebii gara fuulduraa baasaa deemna. Ani hojii raawwachiistuu ta'e, Lammaan hojii raawwachiistuu ta'e gaafa Addawaawii nu waamu barreeffama achumatti dubbisnee achitti gannee baana malee fudhannee bahuu hin dandeenyu. Akkitti dubbisna, achitti mari'anna, achitti gannee deemna. Amma keessa isaa gaafa laallu garuu barruun barraa'aa ture, caasaan caaseeffamaa ture, sirni ijaaramaa ture. Oromoo duwwaa osoo hin taane sabaaf sablammii biyya kanaa kan miidhu kan dhiibu ture. Amma nuti isa kaleessaa sana hin goonu waan yaannu ifatti barreessinee ummatatti kennina. Ummanni dubbisee xiinxalee yaadee kun sirrii miti, kun sirraa'uu qaba, kun immoo haqamuu qaba jennaan hin sirreessina jenneeti ummatatti baasa. Hanga amma dhaabni siyaasaa nuti uumuuf deemne karoorri isaa kaayyoon isaa as keessa hamaddu malee matsaafni sun kaayyoo paartii Saharaa miti. Galtee sassaabbachaa jirra. Kan nuti hubannee kan immoo hubachuu dadhabne jiraannaan hayyuun jiraannaan qoratee qeequu akka danda'uuf. Yaanni kun shakkii tokko iyyuu hin qabu. Ijoolleen keessan boriftaan hayyoonni Oromoo qoratanii Oromoo fi Itoophiyaa duwwaa osoo hin taane warra kaaniif ooluu akka danda'u ragaa ni ba'u. Shakkii tokko iyyuu hin qabu. Ragaa ni ba'u. Maaliif
jaarmiyaa haaraa uumuu barbaadani ODP'n soo jiru akkuma amma jiru kanatti maa hin jiraannu maaliif paartii haaraa prosperity paartii jettu kan jedhus gaaffiin hin ka'a. Dhaaba saba kana hacuucaa garafaa saamaa ture yaada dhaabni sun itti gaggeeffamu caaseeffama biyyi kun itti gaggeeffamaa ture diiguun ultimately qabsoo keenya fiixaan baasuuf ceesisuudha. Diigamuu qaba. Diigamuu qaba. Dargiin diigameeti inni kaan kan ofii kan ijaarrate. Diigneetu ijaarra waan nuuf tolu waan nuuf malu gaaffii keenya kan deebisuu danda'u. Kan diignu kanaaf hin diignaa kan keenya hin ijaarra gaaffii sabaa hin deebisnaa isinis immoo ragaa baatu boriftaan ragaa baatu. Fakkeenya afaan Oromoo afaan biyya kanaa gochuu Oromoo caalaa sabaaf sablammii fayyada. Irra deddeebi'ee kaaseen jira kan. Garuu heerri mootummaa biyya kanaa kan jijjiiramuu danda'u naannootiin caffeen naannoo hundaa yoo jijjiirama sana fudhatee jijjiire duwwaadha. Maaliif heerri akkasitti ijaarame waan ta'eef bakka paartiin 3 4 5 ta'ee jirutti bakka wal dhageettiin hin jirretti waan guguddaa akkasii dhiisaati waan xixiqqaa wal hirkaa fudhannee mari'annee gochuu bakka rakkanneetti gaaffii kana deebisuu hin dandeenyu. Ammoo barreeffama qopheessinee jaarmiyaaleen wajjin qabsaan hundaa wajjin mari'annee jaarmiyaan haaraa uumamu kun gaaffii kana bu'uraan deebisu kaayyoo dhaaba keessa gashinee dhibbentaa 99 gaaffiin kun deebi'ee jira. Kana deebisuuf hiriiran baanee kana deebisuuf namaa wajjin waliin lollee yaadaan muuxannoo biyya garaagaraa irraa fudhannee kun ta'uudha mala jennee amansiisnee hojjechaa jirra. Yeroo gabaabaa keessatti waan laalta waan ta'uuf isaas qabatamaan isinumtu ragaa baatu jedheen eega yeroo dhiyoo keessatti. Waa'ee miidiyaa wajjin wal qabatee kan dhiyeenya kana Jawaar wajjin uumame gaaffii isin gaafatan isa deebisuu koo duratti abbaan koo yaada guguddaa baay'ee kaasaniitu kadhannaa du'aa'ii jalqabaa abbootii gadaa duwwaa osoo hin taane abbootiin amantaallee kadhachuu qabu kana akkamittiin hubachuu dadhabdanii jedhan. Yaa abbaa kunutu keessummaadha. Eenyutu kadhachuu qabaa eenyu kadhachuu hin qabu abbaatu beeka. Garuu yaada abbaa koorraa kan hin baradhe maa inni wanta bade hundaaf itti gaafatamaan isinii kan jedhudha. Kana adeemsa keessa baradheen nafti koo amma baree jira fudhatee jira. An Finfinnee taa'ee naannoo biraatti namni ol ajjeesee shira isaatii isatu ajjeesee jedhan. Waan Oromoon baruu qabu nam tokko ajjeesuu murteessee hin beeku. Nama ajjeesuu, nama miidhuu, nama dhiibuun eenyummaa koo miti. Eenyummaan koo hammachuu, jaalachuu, dhiisuu, baatanii ceesisuudha. Amma guyyaa san paarlaamaa irratti waa'ee miidiyaa waan an kaaseef maaliif OMN aggaamamaa jira jettanii irra deddeebitanii kaastan. Irra deddeebitanii kan koonan dubbadha isa dura garuu yaa Oromoo
waan tokko gaafa dhageenyu waan badii isa keenya jennee fudhannu kan adaraa dhiisa. Waan tokko alatti gaafa dubbatamu hanqina taanaan badii taanaan takkatu kan kootee fudhata sabni kun. Dhiisaa kan nuuf malu akka risaati. Waan xixiqqaa fudhachuu anaaf jedhame jechuu kan hadhiisu. Hadhiisu nuun fayyadu waan ta'eef. Ani gaafas kan hin kaase dhibbeentaa 70 miidiyaan Itoophiyaa keessa hojjechaa jiru hundi namoota paaspoortii biyya alaatiin hojjeta malee waa'ee Jawaar hin kaasne. Waan isin dhibu qoradhaa miidiyaan hunduu kan amma Itoophiyaa keessatti Amaariffaa fi Oromeeffaan kan dubbatamaa jiru hundi Amaariffa ta'ee fakkeenyaaf LTV'n abbaan kan Oromooti. LTV'n Amaariffaan hojjeta garuu paaspoortiin isaa Ameerikaadhaanis. Baay'een isaanii alaa dhufanii maaliif beekumsa qabu qarshii qabu hojjechuun isaanii gaariidha. Garuu immoo ummata hin beekne kana joonjeessanii dubbii uumuu akka hin dandeenyeef seeraan hojjedhaa seera ala deemtanii jennaan olaantummaan seeraa ni mirkanaa'an jedhe dhageessaniitti. Adda baasee caaltu ati balleessaa jirta itti gaafatamta hin jenneen. Hin jenneen. Dhugaa dubbachuuf kan isin yaaddan sun sammuu kiyya keessas hin turre. Gaaffii na gaafatanii waa'ee miidiyaa baarlamaan na gaafate. Miidiyaa immoo isa televezyiina duwwaa miti warra kana duwwaa miti. YouTube kan jedhamu namoonni 20-30 yookaan 100 ta'uu danda'an guyyaa guyyaan biyya Ameerikaa fi Awurooppaa irraa YouTube'n godhaniitu waa'ee biyya kanaa dubbachaa oolu. Baay'een isaanii as hin jiranu paaspoortiin isaanii keenyaa miti garuu afaan keenya dubbatu afaan biyya kanaa dubbatu waan barbaadan dubbachaa oolu. Irra deddeebi'ee paarlaamaatti kaasee beeka. Maali waa'ee miidiyaa OMN waa'ee miidiyaa isaat kaasee gargaaruu qabnaa qarshiidhaan gargaaruu baannaan miidiyaan akkasii kun yakkaaf ooluu danda'a jedhee paarlaamaa darbiretti gaafa dubbadhu waan gaarii gootee oonaan hin jennesin. Amma maaliif gaafa miidiyaan namoota biyya alaa seeraan hojjedhaa walitti nun buusinaa jennaan nuun jedha jechuun kun eessaa dhufee? Eessaa dhufee? Jawaar duwwaa osoo hin taane jaarmiyaalee sabaaf sablammii garaagaraa ta'an hunda biyya alaa warra hidhates warra hidhannoo hin qabnes kadhatee kan galche nuyi. Kottaa galaa jedhee kan galche nuyi. Bakka jiran biyya jiran deemnee jechuudha. Jawaar dabalate. Eega biyya kana galan booddee baay'ee isaanii maanguddoo isin kaastan akkaataa kanaan dubbachuu hin danda'u. Ana caalaa lammaa caalaa caaltuu caalaa miindaa argatanii jiraachaa jiru malee jara miidhaan jiru soba kun. Soba. Jawaar addatti jalqabarraa hanga har'aa kan eegaa jiru mootummaadha. Yoom nu gaafattanii eegumsa ramadaa fi eegamuu qaba jettanii nu gaafattanittu? Jawaar immoo eegumsi na barbaachisaa na eegaa jee nu gaafatee jira? Nuyi kan eegaa jiru maaliif akkaataa kanaan akka hin taane wal qeequu barbaadu? Nutu miidhamuu danda'a jedhee awwaluma gaafa galeerraa kaasee eegaa kan jiru nuyi. Eeguu duwwaa miti isa caalaas waa baay'ee kaasuu hin danda'amu. Dogongorri uumamee jira dhagahee hin jira isa ammas hin kaasu. Jecha koorratti ani waa fayyadamee hin jira. Namoota biyya iskoortii qabdan jedheera waa yaadattan. Iskoortii biyya keenyatti jimmatti goommaa shanaffaa jechuudha hin beektu miti? As akkasii miti? Edaa biyya Jawaar faa iskoortii jechuun eegumsa jechuudha.
inni maal hubate namoonni eegumsa qabdan jechuutti hubate. Na dhagaartu garuu osooma jedhameeyyuu isiniin galle gaafas gaafa nan dubbadhu paarlaamaa irratti namoonni biyya iskoortii qabdan jedheera. Biyya lammaffaa jechuu kiyya. Isinii galee iskoortii jechuun makiinaa goommaas yeroo inni kaan dho'u tirfii jechuudha. Biyya tirfii warra qabdan jechuu kiyyaan. Garuu biyya jawaarfaatti iskoortii jechuun eegumsa poolisii jechuudha. Na dhagaartu warri eegumsa qabdan of eeggadhaa jedhamuutti fudhaten. Garuu jechaan osoo hin taane yaadumaan akkasii yaaddan hidhuu miidhuu ajjeesuu Jawaar dhiisaati warra nu ajjeesuuf qophaa'eyyuu dhiisnee waliin jiraachaa jirra. Eenyuun ajjeesnee beekna nuti? Eenyuun ajjeesnee beeknaa isaan nu beektu nu shakkitan? Warra nu ajjeese miti dhiifatama jennee waliin kan jiraachaa jiru. Haa ta'uutii mootummaan waan garaa garaa irraa ka'e yaada akkasii yookaas salphaadha isin bira ga'uun qabu. Kun maal jechuudha? Maaltu yaadamaa jira? jedhamee nama tokko nama lama wajjin dubbachuun hin danda'ama. Hin danda'ama. Amma kana dubbiin ol fuudhamee shakkamuu hin qabu. Nuti Jawaaris haa ta'u, Lammaas haa ta'u, Abiyyis haa ta'u bakka hojjetanitti galateeffanne, bakka balleessanitti seeraaf haqaan gaafanna malee bakka gorfamanitti wal gorsu woo baay'ates wal qimmiidu malee amma wal ajjeesu sana namni yaaduu danda'u jira jedhee yaadu. Akkaataa kanaan Abiyi Oromoo ganee Oromoo ajjeesuuf shira hojjechaa jira jettanii warri yaaddan laphee keessan sakattaa. Abiyi saba kana maqaasaa jibbamasaa jijjiiruuf woo baay'ate sa'aatii 2-3 rafee hojjechaa jira. Akkasitti hojjechaa jira. Akkuma lammaan kaase rakkoo guddaatu nu keessa jira. Rakkoo guddaa. Namni amannee saba kanaaf quuqamte innee ramannu torban 4 taa'etu sabarraa hataa oola. Gaafa ka'e jennu gootni Oromoo bakka isaarraa ka'eedha. Hin kolfinaa. Caasaan aanaarra jiru, godinarra jiru, poolisii keessa jiru, maal keessa jiru abbummaadhaan saba kana hiyyummaa keessaa baasuuf osoo hojjete silaa Oromoon eessa ga'a? Oromoo qorqaa, Oromoo irraa hataa, Oromummaan maqaa duwwaadha. Maqaa duwwaadha. Kan nuti jenne haa hojjennu manni keenya aangoo argate malee hojiin argatin jira. Dargaggoon keenya hojii hin qabu. Taa'uu hin qabnu halkanii guyyaa fiignee jiruuf jireenya isaa jijjiiruu qabna. Akkasumaan Facebook irratti baane waan Oromoon dhaggeeffachuudhaa barbaadu waan beennuuf isatti himaa akkaataa sana Oromoo gowwoomsaa ammaaf gowwoomsuu dandeenya. Oolee bulee akka Maandellaatti nu gaafata. Meerree hojiin jedha. It's all about time. Yeroodha ilaaltu. Saba gowwoomsuun nuun ta'u laphee qulqulluudhaan saba kana tajaajiluudha dubbiin jiru. Dubbiin jiru kan hojii hojjennee biiroo gallee saba gammachiisnee bakka dadhabneetti illee yaa sabaa hin dandeenye yoo jenne ummanni keenya ni hubata. Biiroo cufannee guyyaa guyyaa walgahii keessa jira jennee ummata gowwoomsuun garuu sirrii miti. Sirrii miti kun. Kan Oromoof quuqamee qabsaa'aa jiru kun dubbiin hin barbaachisu hojiidha. Karaan isin sila kaastan sun yoom jalqabame akkamitti dhaabbate maaliif dhaabbate qoratee
amma kana deemuu danda'een jira. Kun immoo mootummaan itti yaadu isin dura gaaffii kaasuudha. Isin dura yaadachiisuudha. Kana goonaan osoo isin bira hin gahin dubbiin deebi'aa deemaa jechuudha. Malee Oromoo ganuu yaada Oromoo ganuu soo qabaannee waan Oromoo ol kaasu Oromoon bittinneessaa akka hin taane kan danda'uuf kan fayyadu akka ta'e agarsiisuuf dhama'uun hin barbaachisu. Hin barbaachisu. Kana wajjin wal qabatee waa'ee masaraa kaastaniittu. Masaraan ani keessa jiraadhu haaromuu isaa kaastaniittu. Waan tokkoon isinitti himaa. Masaraan sun shakkii tokko malee isin urgaa. Shakkii tokko malee. Garuu ummanni Harargee amantaa kanan qabu taanaan Dirreedawaarra nam sadii, Hararra nam sadii, Harargee baaf lixaa nam sadii, nama 12 isin filadhaa caaltutti kennaa ni daawwannaa waliin waan hojjetame waliin laalleetu qeen sun Oromoo urgaa'uu baatee aadaaf eenyummaa keenya ibsuu baatee jennaan yeroo ittiin gaafatamaa. Ittiin gaafatamaa. Waan tokko hubadhaa yaa sabaa gaafan biiroo muummicha ministeeraa galu suuraa nama wayitu guutee jira gibbii keessa. Ijoolleen keenya dhufanii arganiitu gaddanii nuti gaggeessaa jira suuraa baay'ee ta'anii suuraa kana buusii caccabsiinaan jedhan. Suuraa kana buusuun jedhe. Suuraan kun seenaa qabaa hin bu'uun jedhe. Eeyoonaan jennaan manni kun garuu haaromfamuu qaba jedheen mana haaromse. Gaafa manni haaromee dhumu suuraan tokkoyyuu hin jiru. Rakkoon nu keessa jiru miiraan yaadnee miiraan gochuu barbaanna. Ani immoo yaadaan gochuun barbaadu. Jaarsoliin bahan kun caaltuutu mijeessaa hin dhuftu hin daawwattu hin mari'annaa kan amma jedhe kun soba taanaan ana gaafatama. Akka bakkeetii dubbatamu sana miti dubbiin. Waa'ee armeen kee mootii 7ffaa taata siin jettee dubbatte naan jettan sana harmeen tiyya baay'ee goota. Halkanii guyyaanatti miti mootii koonaan jetti. Mootiin Amaariffaan maal ture maqaan isaa? Mootiin maal Amaariffaan? Maa jibbitarree? Maa jibbitan? Jetteetti ta'eeraa kun dhugaadha hin haqamu. Dhugaadha kun. Garuu sirna duraa san deebisuuf sirna nugusaa san deebisuuf yaadamaa jiraayii kannaan jiran abbaan koo akkas gaafa na argan nugusan fakkaadhaan ijoollee qonnaan bulaati. Abbaan koo hin beektu qonnaan jiraatu ilma qonnaan bulaa waan hin ta'eef sadarkaa sanatti yaaduu hin danda'u. Garuu sirna federaalaa isa afaaniin jedhamu osoo hin taane isa haqaa ijaaraa jirra. Isa ijaara. Sirni federaalaa akkasii jiramoo hin jiru. Isinuu kaastaniim hoomaa waraanaa jettanii isinuu kaastaniim sirna diiganii sirna ofii ijaaruu dhiisaati. Maatii tokko keessa maatii diiganii maatii biraa ijaaruun fala akka ta'e isinuu beektu. Akkuma nama qophaa'ee waa leenjifatee hidhachiisee boriftaan mootummaa ta'uu nan danda'a akka nama qophaa'etti yaadinaa Oromoon achi keessan turre. Reefu qopheessaa jiru.
sirna federaalaa sirna dimokiraatawaa dhugaa ta'e ijaaraa jirra. Isuma ijaarra kan duraa'u hin diigna, maqaa diigna, yaada diigna, caaseffama diigna. Sun diigamuu baannaan injifannoon hin jirtu. Akka sun hin diigamneef warri jalaa diigamuudhaaf jedhe garuu achi duwwaa osoo hin taane Oromoos gowwoomsaa jirti waa lamaan. Afaan Amaareffaaf namoota Amaara ta'aniif olaantummaan Oromoo dhufaa jira. Oromoon olaantummaa ofii ijaaruuf dhaabbilee kana diigaa jira. Maalitti jirtu jedhanii halkanii guyyaa jaarsummaatti ergu caaseffama garaagaraa bitaa oolu. Namni asitti isin jeeqaa jiru kuni sabummaa isaa dhiisaati. Kaleessoo as ture qarshii eessaaf illee isin jeeqaa jira. Asuma ture miti kaleessas. Direedawaa ture kaleessas miti. Namoonni kun Oromoodhaan liqimfamuuf deemtaa jedhu. Oromoon har'a dhiisaa kaleessaa ol liqimfamne eenyuun liqimsa Oromoodhaan? Oromoon liqimfamuu hin danda'u. Osoo Oromoon liqimfame jaarraa dhibbaaf akkaataa kanaan baay'atee hin jiraatu sila. Kanaan dura isinii kaasee jira. Oromoon arba hin kufu. Kufnaan of duwwaan balleessu lafti hin baddi jedhee caffeetti dubbadheera. Yaadatu. Akkuma dubbiin garamitti deemaa jirti kan jedhu bifan taa'in akka nu hubanneef akkaataa kanaan kaasaa jira. Maaliif hin dubbattanii yaada keessan kan jedhus namoonni ni komatu. Fakkeenya yeroo baay'ee Oromootti dubbannee hin beeknu. Waggaa 15 dura nuti daa'imman taane anaaf lammiin keessan jechuudha. Mootii warra kanaan dura gaafa tajaajillu waan dubbannu qabna. As keessaa yaanee baanaan Oromoon injifannoon isaa fagaachaa deemti. Inni kaan achi haa qabsaa'u. Nuti asii qabsoofna. Injifannoo Oromoo as dhiyeessinaa jenna jecha duwwaa miti. Namoota hidhaman baay'ee, namoota ajjeefaman baay'ee lubbuu hambisnee jirra. Seenaan hin baasa. Nuti baanee waan hin dubbanneef, nuti feesbuukii waan hin qabaanneef akka Oromoof hin qabsoofne yaaduun dogongoradha. Dogongora. Dogongora. Waa baay'ee hojjenne amma miti dur waggaa 15 dura waa baay'ee hojjenne. Hin baasnasas. As teenyee Eertiraattis gargaarree beennaa hin baasiin jirra malee seenaa biraatu jira. Yaa Oromoo akkasiin seenaa. Ammoo Oromoo keessatti dubbachuun rakkisaadha. Kiisiin namoota keenyaa arcaasaa oola uraadha. Waan xiqqoo dubbatame akka hin taanetti dubbiin kan deemuun beektu argaa turtan. Amma dubbachuu haa dhiisnu hojiidhaan hojjennee agarsiisna. Oromoon dhaga'uus danda'a, ilaaluus danda'a waan ta'eef hojiidhaan laalaa gaafa deemu qalbii jijjiirrata jennee hojiitti galle halkanii guyyaa hojjechaa jirra. Rafnee hin beennu, hannees hin beennu. Inni nu fakkaachuu barbaadu akkaataa keenyaan hojjetee saba kanaaf, uummata kanaaf waan qabatamaa ta'e fiduu dandeenyaan wanti har'a gurraacha Afrikaa kibbaatti mudachaa jiru Oromoo bari mudatu. Kanaach wal faarsaa waliin sirbaa isa kaleessaa bo'aa jiraannee bakka ga'uu qabnu sana hin geenyu taanaan dubbiin hin badaa. Isin ikkoo nu gaggeessaa kan jettaniif waa jijjiirama fiduu jettaniiti malee maqaadhaaf miti. Kanaaf wal qabatee waa'ee uumaa waraanaa lammaan kan kaasee jira garuu kan Oromoon sirreessuu qabu. Uumaa waraanaa waggaa tokko waggaa lamatti waggaa sadiitti ijaaruun hin danda'amu. Nam tokko mataa laqaa ta'uuf boo xiqqaate waggaa 10 isaa ol ijaaramaa dhufa. Hin beektu. Amma naannoo Oromiyaatti eeganan dhufe wattaaddara filachuuf kallattii buusne Oromiyaa keessaa nama 2,000 ta'u kan galmaa'e. Kottaa galaa galuun barbaadu. Eega galleen sirreessinu taane immoo
waggaa baay'ee ijaarame kana maal gochuu dandeenya? Kaleessa gaafadheera gabaas nama 2,000 caalu waggaa guutuu Oromiyaa keessaa galmaa'ee hoomaa waraana galuuf kan qophaate. Hin barbaadu namni keenya isa kaanni isaa ijoollee poolisii naannoo Oromiyaatti hojjechaa turte 2,000 akkas eegumsa naannoo keenyaaf jenneetu achi dhufanii leenjii fudhatanii gaafa ramaddii ramadamu akkas taanaan immoo hin barbaadnu qeetti deebinaadhaan maal barbaaddu ree? Abiyyi tiikni Abiyyi eegoote biyya alaasaa wajjin deemoote alatti isa dhugaa sintimaam 2,000 oltu deebi'e biyyatti. Akkasittiin ta'uu yaanama bakka hunda gallee gahee keenya taphannee jenne duwwaadha sirna jijjiiruun kan danda'amu. Namni baay'ee qeequu dubbachuu komii kaasuudhaaf qophaa'aadha. Kottuu galee harka kee borci dhoqqeetti hojjedhu ennaan hin barbaadu. Akkasittiin ta'u waa'ee adeemsa gara fuulduraatti ji'a 6 booddee ji'a 7 booddee filannoon hin jira. Uummanni Oromoo gaggeessummaan jarri kun gaggeessaa jiran nan fayyadu abbaan qaba kan hin barbaadu woo jedhe yeroo baay'ee dubbadheen jira. Irra deebiin isinitti hima sa'aatii 24tti aangoo isinitti deebisee deemuudhaaf qophaa'aadha. 24 amma akkam dubbiin amma filannootti yaadaan hamari'annu gaafa filannoon ga'u abbaa barbaadan filadhaa. Akka kaleessaa nam tokko korojoo keessa hin hatu. Akka kaleessaa si goomsuun deemne abbaa barbaadan filadhaa. Obsaa ol dhaggeeffachuun gaariidha. Namni boriftaan Oromoo gaggeessuuf carraa argatu sun garuu Oromoo afaaniin gammachiisaa jiraachuun fagoon hin geessu. Hojii caaseeffama ijaaruu hoomaa waraanaa keessa humna qilleensaa keessa bakka hundaatti bakka geessaa taphachuu danda'utti galee ijaaramuu hin danda'u taanaan nam 20 nam 30 TVdhaan waan mul'ateef fedhii faayidaa uummata Oromoo galmaan ga'uu hin dandeenye. Kanaaf muummichi ministeeraa keessan ta'ee ministeera hoomaa waraanaa keessan ta'ee hoomaan waraanaa akka ormaa har'as xiyyitii dhukaasaa jiruuf caaseeffama sirnaan sirreessuu ijaaruu waan hin dandeenyeef isa nuti imaanaa ummanni kun nu laate haqaaf dhugaan halkanii guyyaa waan dandeenyu hunda hojjechaa jirra. Ammas hin hojjennu. Dhiyeenya keenyatti ikonomii biyya kanaa jijjiirra jennee riifoormii haaraa uumnee jirra. Wanti riifoormii sana keessaa nuti eegaa turre qarshiin amma ta'ee jira. Amma addunyaa garaagaraa irraa kan argachaa jirru baay'ee nama ajaa'ibsiisa dhugaa dubbachuuf. Biyyi kun sadarkaa kanatti gargaarsa argattee hin beektu. Kana fudhannee uummata keenya ijaarree qonna keenya jijjiirree magaala keenya jijjiirree jijjiiruu akka dandeenyu uummata keenyas addunyaas agarsiisnee biyya kana waggaa 10 keessatti gara badhaadhinaatti ceesisnaa jennee hojjechaa jirra. Kun hin ta'a. Kana dhaabuun hin danda'amu. Maaliif? Lafarraa duwwaa osoo hin ta'in Rabbis nu wajjin jira. Bokkaa bara kanaan dagatinaa. Jira nu wajjiniin. Jira laphee keenya waan beekuuf jira nu wajjiniin. Bokkaan bara kanaa akka hin dhageetti waggaa 35 booddeetu akkaataa kanaan roobe. Gama keenyaan wanti sirraa'uu qabu, wanti fooyya'uu qabu, wanti of keessatti ilaaluu qabnu. Jiraannaan akkuma kanaan dura qoracha uummata keenya wajjin maanguddoo wajjin mari'achaa sirreessuuf qophaa'aadha. Wal hubachuun garuu barbaachisaadha. Hin danda'amaan ba'anii sirbuun ijaaramuu qabna, wal hubachuu qabna, wal dhaggeeffachuu qabna, walii abboomamuu qabna.
akkaataa isaan imalli keenya fagoo dheeraa deemuu danda'a. Kanaaf uummanni Oromoo akkaataa kanaan dubbii ilaalaa yoo deeme wanti nu mudate waan hiikamuudha. Namoonni yakka hojjetan yakkaan gaafatamu. Wattaadara ta'uu danda'a, poolisii ta'uu danda'a, abbaa barbaade ta'uu danda'a. Namni yakka hojjete ni gaafatama. Dubbii qorachaa jirra. Ammi tees qaqqabamaa jira. Asiis namoonni qabaman jiru. Isin jettan dhaggeeffannee jirra. Ilaallee waan sirraa'uudha amalu ni sirreessina. Kani Direedawaa amma caaltuun waa baay'inaa kaasaa jirti. Asitti dubbachuun gatii hin qabu. Hin deebinaa, koreenan ijaaraa, hin qorannaa, waan sirraa hin sirreessina. Amma asitti akkas ta'a jechuun gatii hin qabaleen. Sirriitti xiinxallee qorannee maa inni eessatti qaawwi kan jiru, eessatti hanqinni kan jiru adda baafanneetu ni sirreessina. Waa'ee Jimaa uummanni Harargee Jimaa wal qabatee jiruuf jireenyi isaa hidhataa akka ta'e ni beekna. Kallattii mootummaa naannoo Oromiyaaf laannee lafti Finfinneetti kennamee jira nan beeka. Waldaan ijaaramee jira nan beeka. Faayinaansiin qarshii rakkina akka hin mudanneef baankiin garaagaraa akka gargaaru kallattiin taa'ee jira. Hojiichi maalirra akka jiru dhiyeenyatti hin beeku, hin qorannaa, kallattiidhaan garuu sirreessaa akka jiru odeeffannoo qabdu jedhee yaada. Lafas laanneerra, waldaas ijaarree jirra. Wanti hanqatu jiraannaan sirreessineetu gaaffii keessan bu'uuraan deebisuuf ni yaala. Isa gaaffiin ani beekuudha. Kan Direedawaa sirriitti ilaallee qorannee wanti akka qaawwaatti mul'atee uummata keenya gaddisiisaa jiru jiraannaan hin sirreessinu. Dubbiin keenya garuu itti gaafatamummaa waan qabnuuf yeroo hundi akkuma sila namoonni baay'ee kaasaa turtan gaafa mootummaan kun balleesse wanti isiniin mijanne jiraannaan borganam ba'uu dandeessu. Kan qabsoofneef bakka gadditanitti baatanii akka dubbattan malee mucaan keenya achi waan jiruuf afaan keenya qabanyee teenya akka jettanuuf miti. Bakka gadditan hundatti baa himadhaa dubbatadhaa garuu seera. Nama biraan tuqinaa, walis hin tuqinaa, waan balleessinaa baati sagalee keessan dhageessifadhaa deebi'aa. Kanaachoo nu waama kottaa nu dubbisaa jedha. Nuti uummata Harargee Oromoo waan ta'eef waan shakkinuuf waan sodaannuuf iskiriidhaan waan dubbisnuuf hin qabnu. Bakka rakkoon jirutti dhufnee harka keessan qabannee si wajjin teenyee dubbanna. Maal rakkattan hanga ammaa ho'ettan inuma ilaalaa jirtu. Waggaa tokko guutuu Harargee alatti bakki miilli keenya hin ijjatin hin jiru. Walii gadi fiigna tasgabbeessuudha. Harargee maaliif tursiisnee muummicha ministeeraa ta'uu koo yeroo muraasaa dura dhufeen ture galma kana keessa. Eebba isaaniitu asiin nu ga'e jedhee waan hin fudhuuf aan dhufeen jiraan jedha isin immoo dhufeen aan jettu. Caaltuun yeroo baay'ee Harargeen deemneen aan jetti deemeen jira jaratu eebbisee na erginaan asiin ga'ee dubbiin hin jedhaan. Gara fuulduraa dhiyeenyatti hin deebina. Amma isinis miira keessa jirtu nus tuttuqxanii jirtu waa'ee misoomaa waa'ee siyaasa akka waliigala dubbachuuf gaaffiin keessan baay'ee xiyyeeffannaansaa waa'ee keessoo keenyaa waan ta'eef har'aaf kanaan nu haa ga'u. Yeroo biraa irra deebinee mari'annee waan sirraa'uu qabu hin sirreessina. Wanti hubachuu qabdan garuu nuyi aangoorra jiru nuyi qalbiin keenya beeku Oromoo tokkos akka waliigalaa Oromoos waan miidhu hin hojjennu san shakkinaa. Isa kaan gara fuulduraa qabatamaan hojiidhaan agarsiisaa waan deemnuuf ammaa fulfaadhaa baga ifa taatanii waan isinitti dhaga'amu natti himtanii gar tokkoon waan nama quuqu yoo ta'e gara biraatiin dubbii maatii waan ta'eef amantaa maatummaadhaan waan dubbattaniif gammachuu koon isiniif ibsu barbaada. Ulfaadhaa.
daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork qophiin keenya kan konferansii nageenyaa isin biraan gahaa turre kanuma hanga ammaa daawwattan ture. Qophii kana qopheessuudhaan jalqabaa hanga xumuratti kan isin wajjin jiru an Uudii Musaatii. Qophii Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kanaaf wajjin turtii gaarii isiniin jenna.